kan itti aanu them jedha. This is also object form of they dha. Akkuma reefu as laallisan jechuudha. Waluma fakkaataadha. They in subject yoo ta'e them in maal ta'a objectii isaati jechuudha. Gocha fudhataa ka jennu san yookiin immoo receiver of the action ka jennu san jechuudha. Gama boodaatiin dhufti zemiini, zeyin gama duraatiin dhufti jechuudha. So I know them yeroo jedhu I know them ani isaan nan beeka. So dogoggoraan tasa I know they akkan jenne jechuudha. Zeyin gama duraa qofaan dhufti. So I know them. I know them. Ani isaan nan beeka. Do you like them? Isaan ni jaalata yookiin ni feeta. Okay. She helps them. She helps them. She helps them. Isheen isaan gargaarti. Okay. I know them. Do you like them? She helps them. Okay. Digdami shanaffaan what jedha jechuudha. What. Maal jechuudha what jechuun. Okay. What means it is a question word for things. Jechi what jettu wanta gaafii namni itti gaafatudha jechuudha. Jecha gaafii ittiin gaafannu kan wantootaan adda barru jechuudha. Namaaf osoo hin taane wanta waan nama hin taane wantoota adda addaa maali jennee yeroo gaafannu jechuudha afaan oromootiin. So fakkeenyaaf what is this? Kuni maali jechuudhaaf dafnee akkami jenna naturally jechuudha. What's this? What's this? Okay. What's this? What's this? What's this? What's jette this jette jechuudha. What's this? Okay. Kuni maali? Kan itti aanu what is your name? What's jenne dafnee jechuudha. What's your name? What's your name? What's your name? Maqaan kee eenyu? Okay. Kuno what do you want? What do you want? Asirratti what do tiin asirranni baddee jechuudhaaf neeroo jennu. What do you want? What do you want? Maal barbaadda? Okay. So let's summarize them. Mee al tokko irra deebinaa jennu. What's this? What's your name? What do you want? Akkaataan itti jennu akkasii jechuudha. Irra deddeebi'aati video wajji shaakala. Don't forget to say with video. Okay. Every time I say a word or sentences, you have to pause the video and say with it. Okay. Yeroo hunda yeroon jecha tokko yookiin hima adda addaa jedhu video san xiqqisho dhaabaati wajji jechaa deemaadha. Akkasii akkaataan itti jijjiiramnu jechuudha. Jechi 26ffaadha. Who jedha. Who WHO dha. So WHO jechuun warreen qubee W fi H irraa ka'an warreen gaafiidhaatu jira jechuun muraasni tokko isa kan reefu laalli what jenneen jechuudha. So inni kun immoo akkuma kan reefu question word for people. Namoota gaafachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan reefu wantoota gaafachuudhaaf. Okay. Akka afaan keenyatti yoo ta'e eenyu jechuudha jechuudha. Eenyu jettee yoo gaafachuu barbaadde who fayyadamtaa jechuudha. So who are you? Who are you? Ati eenyu? Isa kana odafnee yeroo jennu ni jijjiirama. Who are you? Who are you jettu jechuudha. Who are you? Who are you? Who the hell are you? Eenyu abbaa keetiiti yeroo jedhan jechuudha fakkeenyaaf. Who the hell are you? Eenyu awwaala keetiiti ati? Eenyu jechuu yeroo aartu jechuudha. Okay. Inni kun maal jedha? Who is that man? Who is that? Gizeen akkas jennamre. Who is that man? Dafnee waa kami jenne isa kana. Akkam taayiree yoo dafnee jennu ni jijjiirama. Who's that man? Who is ka jedhu who's goona jechuudha. Who's that man? Who's that man? Namichi sun eenyu? Who helps you? Who helps you? Eenyutu si gargaare yookiin immoo eenyutu si gargaara. Eenyutu si gargaara yeroo jettee gaafii gaafachuu barbaaddu akkana jetta. Maal jenne? Who helps you?
mee al tokko irra deebinee hojii haa jennu. Yeroo nan jechoota kanneen yookiin immoota kanneen jedhu okay video dhaabaadha wajjin shaakalaan isin jedha jechuudha. So kan dura who are you? Who are you? Who is that man? Who's that man? Who's that man? Who's that man? Who helps you? Jecha 27 farra jirra jechuudha. Namni afaan Ingiliffaan beekne kan baruu qabu 27 farra geenye jirra jechuudha. Okay? Be strong. Jabaadha. Okay? So jechi where jettuni akkaataan itti dubbifamtu where jennaan jechuudha. Where. It is a question word for places. Kuni jechoota gaafii keessaa kan ta'e kan iddoo yookiin immoo iddoolee gaafachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti eessa jechuudha. Fakkeenyi kun ifa nuuf godha. Where are you? Where are you? Where are you? Jennaa jechuudhaaf ne eessa jirta. Okay? Kun immoo maal jedha? Where is the book? Where is the book? Where is, okay? Where is the book? Where is the book? Kitaabichi eessa jira? Where do they live? Isaan eessa jiraatu? Where do they live? Where do they live? Eessa jiraatu isaan jechuudha. Dafnee haa jennu al tokko wajjin haa shaakadhu. Where are you? Where's the book? Where do they live? Where do they live? Inni kun immoo when jennee dubbifnaa jechuudha. When. This is also a question word for time. Kunis akkuma jechoota biraa jechoota gaafii keessaa tokko kan ta'e kan yeroo gaafachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Afaan keenyaan yoom jennee kan gaafannu san jechuudha. Fakkeenyaaf when can we eat? Yoom nyaachuu dandeenya? When can we eat? When can we eat? Okay, dafnee akkas jenne. When can we eat kayadu? When can we eat? Yoom nyaachuu dandeenya? When do you eat? Yoom nyaata. When do you eat? When do you eat? When do you eat? Okay. Kun immoo when will he come? Inni yoom dhufa? When will he come? When will he come? When will kayadu? When will he come? Okay, maal jenne? When will he come? So rasin deebuudhaaf when can we eat? When do you eat? When will he come? So fakkeenyaaf yoom wal qunnamne jechuu barbaadde maal jetta? When can we meet jetta jechuudha. Jecha meet jedhuun eat ka jedhu bakka buusnaan. When can we meet? Yoom wal qunnamna wal agarra jechuu ta'a jechuudha. Let's move on. Atti fufnu jecha 29 farra dhufnee jirra. Why jedha kun immoo why? Okay. It is a question word for reason. Jechootuma gaafii keessaa tokko ta'e kan sababa. Okay? Sababa wayii gaafachuudhaaf kan tajaajilu yookiin nu gargaaru jechuudha. Maaliif jechuudha gabaabumatti. Maaliif? Why? Okay? Maal jedha fakkeenya kun? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Maaliif gaddita? Maal jenne dura? Why are you sad? Jennee misuuta. Maaliif gaddita jennee jechuudha. Dafnee jechuuf immoo kam jennee? Why are you sad? Why are you sad? Maaliif gadditaadha jechuudha jechuudha. Asirratti hoo. Why is he late? Why is he late?
Maaliif ol raafate? Dafnee yeroo jennu ni jijjiirama kuno. Why is he late? Okay. Why is he late? Maaliif ol raafateedha. Kuno. Why are you laughing? Laughing. Kolfuudha mire. Maaliif kolfaa jirta? Why are you laughing? Why? Okay. Why are you laughing? Dafnee kam jennee? Why are you laughing? Why are you laughing? Laughing geetu hanga asii qofa dubbifna hanga ennina. Maal jenne? Why are you laughing? Irra deebinee wal faanaa dubbisnu. Why are you sad? Why are you sad? Why is he late? Why is he late? Why are you laughing?